Ashamaa akkam jirtan kabajamtoota fi jaallatamtoota maatii YouTube chaanaalii kiyyaa akkam jirtan nageenyi keessan badhaadha. Nagaa kooti galata Waaqayyo isinirree baga nagaa fayyaa taatanii walumaan iyyuu baga nagaa fayyaa taanii isiniin jedha. Baga yeroo kana geessanii akkam jirtu hundi keessaniyyuu bakka jirtanitti nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu. እና ሆል ጀላበበኔ ጅረሚቲ ያው ቪዚቴት ነን ስኒን ጀዳ አመናፍ ደንዳሚ ተኮ ገሩ ያው ደፌ ዱፉፍ ነያላ ስኒን ጀዳ ትሩ ኮቲፍ ዲሆን ስኒን ጀዳ እና ማቲ ወንኮ ወሪ ሀራታተን ሆይ ሰብስክራይብ ናፍ ጎዳዳ አከስመሬ ላይክ ጎዳዳ ላይክ ያው ነፈየዳ ስኒን ጀዳ warri moyyuu maatii kiyyaa taatan moyyuu laayikii gochuun dagatinaadha. Warri haaraa taatan immoo sabskiraayib gochuun dagatinaadha isiniin jedha. Hayyee hiriyootawwan koo marti keessaniyyuu baga nagaan eegdan isiniin jecha har'a moyyuu barumsa biraatiin walitti deebinee jirra. Barumsi keenya irraa waa'ee shaayitii isinitti hima. Akkuma isin beektan kamarti keessaniyyuu yaw shaayii kan wallaalee jira laata. እና shaayii yaa hundi keessaniyyuu ni beektanii garuu fayyadamtan ta'e hin beekne namoonni baay'een warri dhugu jira warri hin dhugne jira shaayii. Warri dhugaa jirtani baay'ee bareeda gaariidha itti fufaa isin jedha. Warri immoo shaayii hin dhugne mooyyuu yaw shaayii dhugaadha. Sababni shaayii keessaa wantoota hedduu waan argannuuf isiniin jedha. Na shaayii keessaa wantoonni argannu maal fa'aa akka ta'e immoo isinittiin hima. Na waliin turaadha isiniin jedha. Hayyee shaayii zanjabilaan dhuguu fi shaayii duwwaa dhuguudha kan isinitti himu. Shaayii zanjabilaan soo dhugne akkasumallee duwwaa soo dhugne yaw rakkoon qabu garuu lachuyyuu faayidaa nuuf qaba jechuudha. Zanjabilaan soo dhugne yookiin immoo duwwaa soo dhugne jechuudha. እና warri shaayii hin dhugne jiraattan akka shaayii dhugdan isiniin jedha. Hayyee kabajamtoota kiyyaa dhiifama. እና shaayii duwwaa yookiin zanjabila malee dhuguun jechuudha. Yookiin zanjabilaan dhuguun fayyummaa qaama keenyaaf faayidaa olaanaa qabani. Qorannooleen akka mul'isutti jechuudha. Kanaaf guyyaatti yoo argattan yeroo hundaa ganama osoo fayyadamtanii isin gorsinaa isin jenna. Faayidaalee isaan keessaa muraasa shaayii duwwaa እና shaayii zanjabila malee jechuudha. Shaayii duwwaa yeroo dhugne wantoota argannu jechuudha. Keemikaala amala vaayirasii hedduu wal hormaata isaanii hir'isuuf qaban keessatti kan dhukkuba ujummoolee sirna argansuu kanneen akka utaaloofaaf qorichaa jechuudha qofaadhaaf. Lamaffaarratti immoo carraa dhukkuba onnee fakkeenyaaf dhukkuba onnee akka tasaa fi dhukkuba sukkaaraa qabamuu ni hir'isa. Akkasumallee carraa dhukkuba strook dhiigni sammuu keessatti jiguu yookiin hiddi dhiigaa sammuu keessa jiru cufamuu daran xiqqeessa. Dabalataan carraa kaansarii sombaa fi harmaa fi piroostatii qabamuu ni hir'isa. Akkasumallee lafee fi ilkaan keenyaaf akka jabaatuu fi fayyaa qabeessa ta'uu ni gargaara. Dabalataan sirna ittisa dhibee qaamaa immuuneeshin akka jabaatu godha. Dabalataan immoo koolesteroolii qaama keessa jiru hir'isuu danda'a. Dabalataanis immoo dhiibbaa dhiigaa akka ol hin kaane ni ittisa. Yoo ol kaatee gadi buusa irratti faayidaa qaba jechuudha. Gadi buusuudhaaf jechuudha dhiibbaa dhiigaa. Dandeettii yaadachuu illee ni bal'isa. Qalbeeffachuu fi fuulleeffannuuf ni dabala. Bullaa'ina nyaataa akka saffisaan gargaaruuf nu fayyada.
dabalataan immoo muraa garaa yoo nama ciniine namarraa laaffisuu danda'a. Foolii badaa afaanii ni hir'isa. Okay. Shaayii zanjabila waliin dhuguuf faayidaalee armaan olii akkuma isiniin jedhetti ammayyuu akkuma jirutti ta'e dabalataan jechuudha. Zanjabila yoo dhugne immoo dhukkuboota sirna hargansuu huban irraa dafnee fooyyoof namoota yeroo konkolaataa karaa deeman isaan balaqqeessisuuf utuu deemsa hin eegalin daqiiqaa 30 hanga sa'a tokko dura yoo dhugan isaan fayyada jechuudha. Dabalataan immoo shamarran yeroo marsaa laguu isaan dhukkubu ni gargaara. Shaayii zanjabila yoo dhugdanii. Innaa dabalataan immoo dhibee kaansarii kanneen akka kaansarii marrimummaa oovarii, gadaamessaa fi kan kana fakkaatan ittisa. Mataa dhukkubbiif cinaa gar tokko qofaan qoodee dhukkubsuufis furmaata. Akkasumallee miira dhukkubbii ganamaa nurraa ittisaa jechuudha. Miira dhukkubbii ganamaa yookiin mormii argattan shaayii duwwaa argattan akka nurraa ittisa jechuudha. Shaayii zanjabilaa yookiin shaayii duwwaa yoo dhugne jechuudha. Innaa kabajamtoota kiyyaa shaayii dhugaadha. Shaayii faayidaa hedduu of keessaa qaba. Isiniin jedha. Barumsi keenya waa'ee shaayii irraa asuma irratti xumura. Barumsa biraatiin immoo aga walitti deebinutti nagaa fayyaanaaf turaadha isiniin jedha. Nageenya Waaqayyo bakka artanitti dachaa isiniif haa baay'atu. Nagaan naa turaa. Baay'ee isiniin jedha.